Harka fuunee shamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Keelloo Miidiyaa odeeffannoon guyyaa irraa farkaa qabnu kunooti. ABO'n waajjirri isaa muummee Gullalleetti argamu guyyaa irraa deebi'ee kennamuufii ibse. Seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti bakka addaa akka qabu waajjirri ABO Gullallee waggootaaf dhiibbaa mootummaa Itoophiyaan cufatee turuun isaa ni yaadatama. Haalli waajjira paartilee siyaasaa karaa nagaa cufuu kun qabsoo karaa nagaatti danqaa olaanaa ta'aa turu irra deddeebiin himataa akka ture dhaabichi har'a waajjira isaa muummee Gullalleetti argamu carraaqqii guddaan deebisee dhuunfachuu ibseera. ABO'n waajjirri isaa deebi'uu ilaalchisee ibsa gabaabaa kenneen waxabajjii 9 bara 2025 guyyaa irraa ABO'n ifatti waajjira isaa wiirtuu Gullallee bakka hogganoonni gumii waloo paartilee siyaasaa damee Finfinnee jiranitti deebisee fudhatee jira jedheera. Dhaabichi waajjira isaa kana argachuuf tattaaffii guddaa taasisaa turuu ibseera. Waajjira isaa cufuun alatti hogganoota isaa jalaa hidhuun sochii isaa danqaa turuun ni yaadatama. ABO'n waajjira isaa kana argachuuf boordii filannoof qaamota tattaaffii taasisan galateeffatee jira. Tarii kun sochii biyyattii keessatti nagaa buusuu eegalame keessaa tokko ta'uu mala jedhamuunis akka abdachiisu himama. Oduu itti aanuun dhaabbanni amantaa waaqeffannaa ajjeechaa jumlaa miseensota isaa irraan waraanni mootummaa ga'e balaaleffate. Raayyaan ittisa biyyaa Shawaa Kibba Lixaatti miseensota shanee maqaa jedhuun namoota nagaa miseensota waaqeffattootaa konyaa Sooddoo Daaccii galma Malkaa Fincaa'aa jumlaan ajjeesuutu gabaafame. Gabaasa arganne irraa akka hubatametti namoonni 6 haala suukanneessaan ajjeefamaniiru. Dargaggoota kanneen bakka isaan uffata miicaa jiranitti loltuun mootummaa akka ajjeese gabaafame. Ajjeechaan kun kaleessa waxabajjii 8 bara 2025 raawwachuusaa dhaabbatichi ibseera. Waaqeffattoota amantaa Oromoo ganamaatti cichanii jiran irraan miidhaan dhaqqabuun galma dhorkatamuu fi uggurri karaa adda addaa irra gahaa jedhamuun komatamaa tureera. Ta'us miseensota amantaa kanaa takkaatti jumlaan ajjeesuun muka jalqabaati. Maqaan namoota ajjeefamanii Daguu Jiidhaa, Lammeessaa Maaruu, Abuu Shaanee, Kumaa Guutaa, Kashadaa Adii, Gurmeessaa Tashoomaa kanneen jedhaman ta'uu gabaasichi ibseera. Namoonni kunneen raayyaa ittisa biyyaan itti dhukaafamee akka ajjeefamanis caqafamee jira. Kana ilaalchisuun dhaabbanni amantaa waaqeffannaa ibsa gaddaa baaseen mirgi amantaa akka kabajamu gaafatee jira. Ibsi dhaabbatichi har'a kenne akka jedhetti dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa giddugaleessaa wiirtuu amantii waaqeffannaa Finfinnee fi naannaawaa Finfinnee konyaa amantii waaqeffannaa Sooddoo Daaccii aanaa Sooddoo Daacciitti kan argamu koreelee amantii waaqeffannaa galma Malkaa Fincaa'aa kaleessa osoo galma keessaa bahaa jiranii to'atamanii booda ajjeefamuu ibsa. Akka dhaabbatichi jedhutti ajjeechaan kun ganda Langaanoo iddoo addaa Mogoroo jedhamutti raawwatame. Itti fufuun dhaabbatichi qaamni dhimmi kun ilaallatu taatee kana qulqulleessuun mirga hirrii mootummaa amantii tokkoof kennu akka nuu kabajamuuf qaamni yakka kana raawwate seeraan akka gaafatamu gaafannaa jedhee jira. Oduu keenya itti aanuun atileet Galatee Burqaa qabeenya ishee abbaa warraa isheen akka saamame ibsite. Dhiibbaan atileetotaa shamaraa irra gahuun yeroo hedduu kan himamu gaanfi Afrikaa haalli kun ammaatti ammallee Itoophiyaa keessatti itti fufuu isaatu himame. Meedaaliyaa hedduu Itoophiyaaf argamsiisaa akka turte atileet Galatee Burqaa abbaan warraa koona saame jechuun imimmaan buusaa miidiyaatti himatteetti. Haalli amma isheen keessa jirtu hammaatee amma karaatti ba'uuf dirqamaa akka jirtu himatte. Akka atileetiin kun jettutti abbaan warraa ishee namni maqaan isaa Taaddalaa Gabramadiin Gabramaariyaam jedhamu qabeenya ishee manneen hedduu duraa dhuunfachuu ibsite. Mana 10 qabdu gara maqaa isaatti jijjiirtee durama fudhatee adeemsa keessas mana isheen keessa jiraattus hirachuuf himata akka itti bane himatte. Namni kun mana ajjeesuuf na barbaadaa jira jetti. Turtii miidiyaa Risaa jedhamu ka Gammadaa Olaanaa namni jedhamu qopheessu kanarratti ka dubbatteen muummeen ministeera Itoophiyaa naaf dirmatanii jetteetti. Amma shaakala irraallee gufataa jiraachuu kan himatte atileet Galatee Burqaa kasaaraa irra ga'ee naamileen ishees cabuu ibsiteetti. Sababa cubbuun irratti dalagame kanaaf anaa fi maatii koo qofa osoo hin taane biyyatu kasaaree jetti. Dabni ishee irratti dalagame dirree atileetiksii irratti manatti ishee hambisuu eerteetti. Atileetti colleen kun qabeenya dafqaa fi beekamtii ofiitiin horatte sababii abbaa manaa ishee kanaa dhabdee harka duwwaatti hafte. Daa'imummaa isheetti abbaan ishee du'aan irraa ka boqotee fi harka haadha isheetti ka guddatte atileet Galatee Burqaa carraaqqii haadha isheetiin milkooftee addunyaatti beekamu himatti. Haati ishee qaama miidhamtuu ta'us dubbatti. Maqaa fi qabeenya hedduus kan horadhee bu'aa bayyee obsa fixachiisaa hedduu keessa darbeenii jetti. Luka duwwaa shaakaltee jirti. Dhiiga tufaa shaakalaa yeroon tures jiraa jetti. Shaakala irratti bubbeen yeroo itti na fudhatee mana jalatti na kuffise na yaadadhaa jetti.
badhaasaa fi kennaa dadhabbii fi beekamtii ofiitiin argatteenis qabeenya hedduu horatte. Manneen 11 magaalota adda addaa keessatti horatteetti. Konkolaattota 5 bitatteetti. Qabeenyaawwan kanneen irra caalaa bultii dhaabbachuun dura dhuunfaan akka horatte illee dubbatti. Bu'aa bayii hedduu ceetee fiixee addunyaa maratti beekamtii atileet Galatee Burqaa Baatii har'a garuu jireenya qananii atileetonni akka ishee milkaa'an jiraatan dhabnamaan jirtu. Dafqi ishee dafqa bilaashaa ta'ee lafatti badeera. Saamamtee jirti. Jireenya ishee kagaaga'e obbo Taaddalaa Gabramadiin Gabramaariyaam namni jedhamu kagaa'ela waliin ijaarrattee horataalee koo hunda na saamee jetti. Namni kun nama taaksiidhaan ishee deddeebisaa ture ta'us dubbatti. Boodarra horatanii osoo waliin jiraachaa jiranii namumti kun gaa'ela akka hin barbaanne himachuun qabeenya ishee saamuuf murteeffatee walii hiikkaa mana murtiitti dhiyeeffatee akka ishee irraa adda ba'e dubbatti. Manneen isheen horatte 10 irraa fudhate. Kaayyoo dhuunfatu kaan firaa fi aantee isaatti gurgurateera. Konkolaattota 5 isheen qabdu keessaa 4 ni gurgurate. Mana tokkichaa fi konkolaataa tokkicha isheedhaaf hafes irraa hirachuuf mana murtii dhaabee itti murteeffachiise. Akka ogummaa isheetiin baatee shaakalteen hojjenneef ammoo ajjeechaaf ishee doorsiseera. Dhimma kana gadi baatee dubbatta taanaan lubbuu keetiin balleessa naan jedhee jetti. Sababa kanaan shaakala ispoortiis ni dhiifte. Qabeenya ishee hafellee gurgurtee kunoo amma karaatti ba'uuf akka jirtu bu'aa himatti. Atileetiin qaaliin biyyaaf oolmaa hagas ga'u oolte atileet Galatee Burqaa cubbuun irratti dalagame kanaan anaa fi maatii koo qofa osoo hin taane biyyatu kasaaree jetti. Biyyi dhugaa koo naaf haa ilaalus jettee jirti. Atileet Galatee Burqaa Baatii atileetii dhalootaan Oromiyaa godina Arsii Lixaa Kofalee yoo taatu atileetiksii fiigichaawwan fageenya giddu galeessaa fi fageenyaawwan dheeraatiin beekamtuu fi badhaasaawwan meedaaliyaa hedduu gonfattedha. Yeroo ammaa sababa nama jireenya ishee bifa kanaan golgoleessee fi doorsisa isaa dirree atileetiksii irraa fagaattee jirti. Oduu keenya itti aanuun tajaajilli dhiyeessii qorichaa Itoophiyaa lilmee fi sirinjii yookaas guwaantii guutummaatti biyyattii keessatti oomishaa akka jiru hime. Meeshaaleen yaalaa kanaan dura biyya alaatii galfaman biyya keessatti oomishamuu eegaluu tajaajilichi beeksisee jira. Biyyattii keessatti oomishtoonni guwaantii oomisha 2 hundeeffamaniiru jedhanii Daayiriktarri olaanaa tajaajilichaa Dr. Abdul Qaadir Galgaloo himaniiru. Dhiyeessiin guwaantii guutummaatti biyya keessatti oomishaa jiraachuu dubbatan. Magaala Dirree Dhaawaatti bakki sirinjii itti oomishamu akka jiru Daayiriktarri olaanaan kun ibsaniiru. Akkasumas sirinjii biyya alaatii galchuu erga dhiifnee waggaa tokko ta'eeraa jedhan. Qorichoonni akka sukkaaraa fi dhiibbaa dhiigaas biyya keessatti oomishamuu eegaluu isaanis ibsaniiru. Qorichoota biyyattii keessa jiran 60 bakka buusuuf karooraan hojjetamaa jiraachuus dubbatan. Daayiriktarri olaanaan kun dhiyeessiin qorichaa biyya keessaa waggoota 3 dura 8% akka ture ibsanii amma garuu 40% akka guddates dubbatan. Akkasumas bara kana lakkoofsi qorichaa oomishtoota biyya keessaatiin dhiyaate 97 ga'uu isaa dubbatanii jiru. Oduu keenya birootiin lammiin Keeniyaa yaada isaa miidiyaa hawaasummaa irratti maxxanseen wal qabatee hidhamee mana hidhaatti du'uu hordofee poolisiin qorannoo gaggeessaa jira. Qaamni walabaa poolisii Keeniyaa irraa ijaarame namni Alberti Ojiwaangi jedhamu kun akkamiin mana hidhaatti akka du'e qorataan jira jedheera. Poolisiin akka jedhutti namni kun maxxansa sobaa miidiyaa hawaasummaa irratti baaseen hidhame. Alberti Ojiwaangi magaala lixa biyyattii Hoomaa Beey jedhamtu keessatti erga to'annoo jala oolee booda fageenya kiiloomeetira 350 imalee magaala guddoo biyyattii Naayiroobiitti dabarfame jechuun gaazexeessitootatti himani. Abbaan isaa Meeshaaq Oppiyoo. Shakkamaan kun mana hidhaa keessatti mataasaa keenyanitti rukutuun baay'ee of miidhee jira jechuun poolisiin ibsa baase keessatti caqase. Isa booda tattamaan gara hospitaalaatti geeffamus akkuma mooraa hospitaalaa seeneen lubbuunsaa darbuu isaa poolisiin ibseera. Daayiriktarri dhaabbata mirga namoomaa Amnesty International damee Keeniyaa wabeeffachuun maddi oduu kanaa BBC'n akka gabaasetti ajjechaan nama barsiisaa fi biloogera ta'uunsaa ibsame Alberti Ojiwaangi baay'ee kan nama shakkisiisudha jedha. Amnesty ibsa baase keessatti akkaataan du'a nama kanaa gaaffii jabduu hatattamaan xiyyeeffannaan akkasumas walabaan qoratamuu qabu kaasaa jedhe. Gaazexaan Star jedhamu qondaala poolisii Keeniyaa Istiifaan Ookaal wabeeffachuun akka gabaasetti qondaalichi wanti mana hidhaatti mudate gocha lubbuu ofii balleessuu aggaammii alagaa malee raawwatamedha jedhan. Maxxansi sobaa Alberti Ojiwaangi ittiin hidhame waa'ee maalii akka ta'e ifa miti. Garuu abbaansaa Opiyoon marsariitii Citizens Digital jedhamutti akka himanitti poolisiin ilma isaanii qabe Alberti nama gameessa arrabsuun X irratti maxxansee jedhan. Haala namni kun itti hidhame irratti Daayiriktarri Amnesty International Irungu Ogwang
Alberti Ojiwaangi erga qabamee booda waajjira poolisii naannaa hawaasaatti hidhamuu dhabuun baay'ee nama rifaasisaa jedhe. Akkuma poolisiidhaan qabameen fageenya dheeraa deemee gara Naayiroobii geeffamuun shakkii guddaa keessa nama galchaa jedheera. Qondaalli Amnesty Kun buufata poolisii Naayiroobii bakka namni kun itti hidhamee tureen iddoo yakki itti raawwate jechuun kan ibse Daayirektarri kun taateen kun qaama walabaan hatattamaan akka qoratamuu qabu gaafateera. Poolisiin gamasaan Alberti Ojiwaangi adeemsa seera qabeessa ta'een hidhamee jedha. Hidhamuu fi duuti nama kanaa wayita Keeniyaa keessatti namoonni mootummaa qeeqan irratti xiyyeeffatamuun hammaatetti mudate. Torbee darbee ogeettiin moosaajii yookaan sooftiweer diviloopimentii Roos Injeeneer jedhamtu seera yakkaa saayibarii sarbite jedhamuun himatamtee turte. Dubartiin kun haappii namoota labsii maallaqa mootummaan baase morman gargaaru kalaquun gumaachiteetti. Egaa dhaggeeffattoota Keelloo Miidiyaa odeeffannoon irraa of harkaa qabnu kanan gammaa dhaggeeffattan ture qophii hafe waliin turtii gaarii.